Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin dhaqqabu jecha fayyaa fi nageenya jaalalaa fi gammachuu akkanumallee guddinaa fi badhaadhina isiniif hawwaa bakkuma jirtanitti nageenya kan onnee irraa burqee isin bira haa dhaqqabu jecha har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo haaraa keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo wanta itti fayyadamuu qabdan kan telegiraamni isiniif qopheessedha kan isinitti agarsiisu. Telegiraamni waan haarawaa fidee jira, wanta haarawaa kana isinitti agarsiisa jechuudha. Telegiraam irratti wanta itti fayyadamuu qabdanii fi isin qarqaaru wantoota sadii isinitti agarsiisa. Fiicharii haarofni telegiraamni fidee fi wanti haarofni kun maalidha tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Akkamitti isin qarqaara, maaliif isin qarqaara waan jedhullee achuma irratti ni ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan wanta haarawaa telegiraamni fidee dhufe kana isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni telegiraamatti fayyadamtan wanta kanatti fayyadaman isiniin jechuu barbaada. Sababni isaas wanta haarawaadha, wanta isin qarqaaru waan ta'eef jechuudha. Warroonni TikTokii fi YouTube irratti hordoftan viidiyoo kana daawwachuu warroonni barbaadan jechuudha. Salphumatti YouTube kan koo irratti soofumara app jettanii sarchii yoo gootan salphumatti ni argattu. Akkanumallee TikTokii kan koo cinatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo mallattoon yookaan aykaniin YouTube kootii jira. Isa tuquudhaan gara YouTubetti isin fudhata. YouTube kan koo irratti viidiyoo kana daawwachuu ni dandeessanii. Egaa TikTok irratti sa'aatiin isaa gabaabaa waan ta'eef achirratti isiniif dhiyeessuu hin dandeenye viidiyoo kana guutuu isaa YouTube chaanaalii kan koo irratti gallakkisee jira. Achirratti daawwachuu hin dagatinaa isinii jechuudha. Fi gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti fiichara yookaan wanta haarofni telegiraamni fidee isinitti agarsiisa. Egaa telegiraamni waan sadii waan haarawaa fidee jira. Amma tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Egaa wantoota kanatti fayyadamuudhaaf duraan dursitanii telegiraama keessan update gochuun isin barbaachisa. Kanaaf Play Store irra ni seentu. Ergasii bakka search baarii kanarratti telegiraam jettanii barreessitu. Jalqaba irratti isa isinii dhufu kana kilik gootanii ergasii fakkeenyaaf ana update waan godheef open gochuu qofa na gaafata. Isin update gochuun dagatinaadha. Update gootanii erga fixxanii booda immoo open gootanii. Egaa fiicharri anamma isinitti agarsiisuudhaaf deemu sadiidha. Sadeenuu isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti kan argamu nama tokkoof ergaa tokko erguu yoo barbaadan fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf nama tokkoof ergaa haa ergu nama kanaaf akkam jirta yoo jedheen bifa kanaan barreessee jira. Ergasii maal gootanii barreeffama kanarratti qaqqabdan jechuudha. Akkana qaqqabdanii ergasii tuqaa sadiitti isinii dhufa asirratti argartan jedhee yaada. Tuqaa sadii asirratti argartanii tuqaa sadii kana ni tuqxanii ergasii immoo spoiler kan jedhu jira. Akkana keessa gabuu danda'a barreeffamni kun gara dhumaa jiraachuu danda'a garuu akkana barbaadanii spoiler kan jedhu kanarratti kilik gootan. Akkuma argartan barreeffamni nama kanaaf barreesse akkam jirta jedhanii ture badee jira yookaan dhokatee jira jechuudha. Barreeffama kana guutuu gochuu dandeessan, qixxee irratti gochuu dandeessan, dhuma irratti gochuu dandeessan. Isinitti agarsiisume. Fakkeenyaaf amma guutuu isaati jechuudha. Kana goone qixxee irratti illee yookaan bakka dhoksuu barbaadan barreeffama nama saniif barreessitan bakka dhoksuu barbaadan san dhoksuu ni dandeessanii. Akkamitti akka dhoksitan ammoo barreeffama qixxee keessaa isinitti agarsiisa. Egaa akkuma jalqabaa akkam jirta jedhee barreessee jira barreeffama kana jechuudha. Barreeffamuma kanarratti qaqqabdan sekendii muraasaaf ergasii haala kanaan isinii dhufa. Guutuu akkana gochuu dandeessanii akkana gara kanatti barreeffama isteepii barbaadanii qofa irraa fudhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf ani jirtaa qofa fudhadhee isin barreeffamni keessan dheeraas yoo ta'e kana qabattanii harkisuu ni dandeessanii. Akkanumallee garanatti illee harkisuu ni dandeessanii, guutuu gochuu dandeessanii, qixxee irraa gochuu dandeessanii akka fedha keessaniiti. Sekendii muraasaaf yoo qaqqabdan haala kanaan isinii dhufa. Erga haala kanaan isinii dhufee booda tuqaa sadii kana kilik gootan. Ergasii immoo spoiler kan jedhu kanarratti kilik gootan. Akkuma argartan amma barreeffamni akkam jedhu ni mul'ata. Jirta kan jedhu immoo dhokfamee jira jechuudha. Haguugamee jira bifa kanaan. Egaa nama kanaaf barreeffama kana sendi gootan. Nama wajjin chaata yeroo gootan haala kanaan erguu dandeessanii keessattuu ergaawwan dhoksaa ta'an kan namni akka hin ilaalle barbaadan nama san qofa akka ga'uuf gochuudhaaf wanta kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Sababni isaas namoonni baay'een notifiikeeshinii bilbila isaanii waan bananiif fuula bilbila nama sanii irratti ni mul'ata jechuudha. Notifiikeeshiniin banaa yoo ta'e akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa. Ergasii sendi gootan. Akkuma amma asirratti argartan barreeffamni kun dhokfamee jira. Qixxeen immoo ni mul'ata jechuudha. Mee nama san biratti ammoo akkamitti akka dhaqqabu isinitti agarsiisu. Akkuma argartan dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan dhufee jira. Nama kanarratti barreeffamni fuulduratti jiru hin mul'atu. Barreeffamni jalqabaa garuu kan hin dhoksin ni jira. Barreeffamni keessan dheeraas yoo ta'e bifuma kanaan dhufa jechuudha. Haala kanaan dhufaa fi bakka notifiikeeshinii kanarratti illee akkanuma dhufaaf jechuudha. Barreeffamni kun guutuun namatti mul'atu. Yeroo baay'ee argitanii yoo ta'e bakka notifiikeeshinii kanarratti barreeffamni yeroo dhufu namni kamiyyuu paatarnii bilbila keessanis cuftan namni horiyyaan keessan bakka hojiititti bakka adda addaatti namoonni adda addaa arguu danda'a. Barreeffamni namni sun siif barreesse immoo iccitii yoo ta'e battalumatti argee iccitii keessan sanillee beekuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaas paatarniidhaan bilbila keessanis yoo cuftan notifiikeeshiniin hin cufamne waan ta'eef iskiriinii irratti ni mul'ata jechuudha. Sababa kanaan namni tokko bilbila keessan wanta namni tokko isiniif barreesse beekuu ni danda'a jechuudha. Amma ergaa kana fakkeenyaaf namni kun bilbila kana keessa yoo seene qofaadha kan arguu danda'u. Keessani seenaa
Ammas argartan asirratti dhoksaadhaan gammaatti jechuudha. Kanaafiyyuu barreeffamuma kanarratti al tokko kilik godha. Egaa akkuma argartan amma wanti kun barreeffamni kun ni mul'ata jechuudha haala kanaan. Egaa haala kanaan itti fayyadamuun kan isin gargaaruuf dhaggeeffattoota kan koo namni tokko ergaa iccitii ta'e akka isiniif erguudhaaf baay'ee tokko isin gargaara. Bilbila keessan namni isinirraa fuudhee ilaaluu danda'a. Yeroo sana iccitiidha yoo ta'e hanga keessa seentanii ilaaltanitti ergaa san beekuun hin danda'amu jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamaadha. Iccitiin jalqabaa isa kanadha. Lammaffaa irratti immoo kan argannu ammas telegiraama keessanii seentanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo sarara sadii kan argaa jirtan jedhee yaada. Sarara sadii kana ni tuqxanii ergasii immoo akkana gabuutanii jechuudha. People nearby kan jedhu jira. People nearby kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo allow access kan jedhu jira. Isa kanarratti kilik gootan. Ergasii isa jalqabaa kanarratti while using the app kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo location kan keessan okay gootanii okay tan location keessan akka on ta'u okay tanii akkuma asirratti argartan location banamee jira jechuudha. Kun maaliif nu qarqaaraa jechuu dandeessan? Namoota naannoo keessanitti argaman fakkeenyaaf amma asirratti argartanii namoonni kun hundi kan amma asirratti argartan jechuudha. Namoota naannoo kan kootti argamudha. Namoonni naannoo kan kootti argaman distaansii meeqa irratti akka argaman beekuu ni danda'a. Lammaffaa namoota naannoo kan kootti argaman kan ani hin beekne kan isaan illee hin beekne wajjin kontaaktii haaraa uumee nama isa wajjin akka fedhetti haasa'uu ni danda'a jechuudha. Nama naannoo kan koo eeriyaa keessatti argamu isinii fide jechuudha. Namoota kanneen fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaatiin taa'ee baay'een isaanii hin beeku ani garuu namoonni kunniin naannoo kan kootti argama yookaan eeriyaa an jiru kana keessa jiranii jechuudha. Namoota kana wajjin telegiraama irratti waliif barreessuu danda'a akka fedhetti naannoo kan kootti namoota argaman waan ta'eef waliif barreessinee qaamaanis wal argachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan namoota naannoo keessanitti argaman kan telegiraamatti fayyadaman barachuu beekuus ni dandeessanii. Egaa namoonni kunniin naannoo kan keessanitti kan argaman erga ta'e immoo naannoo tokko jiraachuu keessan erga beektanii immoo maal gootanii create a local group kan jedhu kana kilik gochuudhaan gruppii haarawaa gruppii start gootanii asirratti start gruppii jedhani gruppii kana uumuudhaan namoota naannoo keessanitti argaman sa wajjin gruppii uumtanii wal baruu wal wajjin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Kunis wanta haarawaa telegiraamni fideedha itti fayyadama. Sadaffaa ammas telegiraama kan keessan irra ni seentu. Ergasii immoo asirratti sarara sadii kana ni tuqxanii ammas sarara sadii argaa jirtan jedhee yaada. Sarara sadii kana ni tuqxanii ergasii immoo akkana gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo setting kan jedhu jira. Setting kana keessa ni seentanii ergasii akkana gad dhuftanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo iddoo kanatti chat settings kan jedhu jira. Chat settings kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii kanneen hunda keessayyuu gabbuutanii gara dhumaarra dhuftanii quick reaction kan jedhu jira. Quick reaction kan jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa kanneen keessaa kan barbaadan filatanii fakkeenyaaf mallattoon laayikii jirti, thumb ups dislaayikii jira kan amma argartan asirratti immoo red heart kan jedhu kun yookaan mallattoo jaalalaa kan fakkaatu kunneen jirti. Harka yeroo rukutan maal kan jedhamu mallattoowwan kunneen ni jira jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan filatan fakkeenyaaf red heart kan jedhu kana haa filadhu. Red heart kan jedhu kana irra godhee jira. Isin kan barbaadan filachuu dandeessanii ergasii as keessaa ni baatan jechuudha. Ergasii gruppii irrattis nama barbaadan irratti illee akkamitti itti fayyadamuu kan dandeessan amma hordofaadha. Fakkeenyaaf nama irratti isinitti agarsiisu nama Muhammad jedhamu kana irratti isinitti agarsiisu asirratti quick reaction kana erga sirreeffannee booda asirratti nama barbaadaniif ta'uu danda'a gruppii irratti wantoota isiniif ergaman tokko like dislike gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf nu amma kan filanne mallattoo onneeti yookaan mallattoo jaalalaati jechuudha. Asirratti allama kilik goota miseejima kana irratti allama kilik goota wal faana argaa jirtan jedhee yaada. Asirratti argartanii haala kanaan asirratti mallattoon onneedha dhuftee jirti jechuudha. Barreeffama namni isiniif barreesse ta'uu danda'a kan gruppii irratti ta'uu danda'a. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii garuu guutuu reaction kanneen argachuu barbaadan barreeffamuma kanarratti jechuudha. Barreeffamuma kanarratti al tokko qabdanii asirratti akkuma argartan jechuudha reactionewwan kunneen nu dhufa jechuudha. Kan like dislike jaalala mallattoon jaalala wantoonni adda addaa jechuudha. Reactioniiwwan kanneen akka dabarsaatiin ilaaluu ni dandeessanii. Reactioniiwwan baay'eetu jira. Reactioniin kunneen YouTube irratti ni argama, Facebook irratti ni argama, TikTok irratti ni argama jechuudha. Kanaaf platformiin kun kanaan dura Telegram hin turre haala kanaan asirratti kan barbaadan filattanii keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana like gochuu barbaade like kana ni filadha. Isin kan barbaadan filachuu dandeessanii haala kanaan barreeffama kana yookaan wanta gruppii irratti isiniif ergame tokko like gochuu, dislike gochuu, jaalachuu maal kana reaction kamiyyuu jechuudha. Akka Facebook irratti, YouTube irratti, TikTok irratti itti fayyadamtan sanitti itti fayyadamuu dandeessanii. Kun future Telegram nu fide keessaa isa tokkodha. Itti fayyadamaadha. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa walumaa galatti barnoota keenya kanarraa keessatti iccitii telegiraamaa sadii isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Akka irraa barattanis abdii qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa barnoota birootii walitti deebina. Horaa bulaa.